Kinchu. Ashama kan jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Kun sanbata xiqqaa sa'aatii 5:40 haga sa'aatii 6 akkasumas immoo irra deebiidhaan dilbata galgala sa'aatii 1:40 haga sa'aatii 2 karaa foddaa televiizyinii FIB kan isin darbu sagantaa Kichuuti. Sagantaan Kichuu daa'imman qaqqaxalee wajjiniin barsiisaa bashannansiisaa sagantaa isiniif dhiyaatu. Har'as keessumaa addaa tokko keessumaa haaraa qabannee jirra. Keessumaan keenya har'aa Milkaa Addaamu. Milkaa. Milkaa akkam jirta? Nagaa galta Waaqayyo. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Milkaa jechuun maal jechuudha? Milkaa jechuun macaafa qulqulluudha. Eegisaaf? Macaafa qulqulluudha. Hiikan qabu macaafa qulqulluu keessa? Hiikan qabu moo sitti hin himamne? Yoo si moggaas? Macaafa qulqulluu. Milkaan haadha manaa Daawitii turte lammaffaa. Seemee qaffaa? Lammaffaa. Ishee lammaffaa turte. Maal hiika maqichaan beektu jechuudha? Umuriin kee meeqa dhatte? 12. Kutaa meeqa baratte? Kutaa 6. Kutaa 6. Eessatti? Eessatti baratte? Naannoo gara Madaanaalamii. Madaanaalamiin afaan Oromootiin Gullallee jedhama. Gullallee nama. Gullallee. Tole Milkaarra keessummaa godhaati gaaffii tokkoon si gaafadha. Maatii ofiitiif abboomamuu bu'aan isaa maal jettee yaadda? Maatii ofiif abboomamuun bu'aan isaa aarsaa namaaf laata. Umurii namaa immoo inni dheeressa jedhanii yaada. Eebba qabaa jechuudha? Eebba qaba. Maatiin daa'imman isaanii akka isaaniif abboomaman akkamittiin guddisuu qabu? Maatiin? Ga'een maatii maalidha daa'imman guddisuu keessatti daa'imman gaarii guddisuu keessatti ga'een maatii maal jettee yaadda? Ga'een maatiin ijoollee tu karannaa fa'aa kanatu barsiisanii tu ijoollee fa'aa gargaaranii yaada. Kanaan daa'imman gaarii guddisuu danda'u jettee yaadda? Kanuma qofaa? Daa'imman gaarii guddisuu fi wanta baay'eetu isaanirraa eegama yaada. Wanta isaanii maatiin isaanii wanta isaaniif akka godhaniif wanta barbaadanii tu daa'imman isaaniif tu godhanii yaada. Maatiin daa'imman waan isaan barbaadan daa'immaniif tu godhanii. Wanta gaarii ta'ee fi wanta gaarii hin taane immoo akka addaan baasanii hubatanii akka godhanii. Tole Milkaan utuu biyya kana keessatti carraa mootii ta'uu argatte saba keetiin maal goota? Ani mootii ta'ee biyya keenyarraa tokkoffaa waan mootii tuun ta'ee waan ani geeddaruu barbaadutu jiraate namni ofiisaa tuun geeddariin biyya isaa yookiin maatii isaa geeddaruu hin danda'u ofirraa ka'a. Tokkoffaa ofii koo geeddaruun barbaadee yaada. Haala maaliin jechuun of geeddaruu jechuun yaada waan ani yaadu hundumaa wayyaa uffachuu jechuun mini of geeddaruu jechuun sammuu geeddaruu jechuudha. Wanta nuyi hin ta'u jennee yaadnu akka ta'uu danda'u fa'aa goone yaaduu yaada. Ergasii maatii koo jijjiiruu barbaada. Haala maatii jireenya maatii koo geeddaruun barbaada. Ergasii immoo biyya koo geeddaruun barbaada jechuudha. Addatti wanti biyya kanaaf gootu maalidha? Wanta karoorfamee dhiifame baay'ee jira. Heddumin fakkeenyaaf ammallee hojjetamaa yaada. Wanta baay'ee karoorfame garuu kan hojiirra oollee garuu kan karoorfame wanta baay'ee jira. Safaa geeddaruun barbaada. Daawwattoota keenya akkan wajjin jirtan egaa abdiin qaba. Artistoota Oromoo keessaa eenyuun baay'ee jaallatta eenyuun dinqisiifatta? Artistoota baay'eedha isaan. Fakkeenya baay'ee namatti jaallattu eenyudha? Waaqoo Geetaachoo. Maaliif? Baay'ee natti tola. Siin ammoo baay'eedha isaan himee hin fixu. Haa ta'u. Doolaarii 10 fi qarshii 20 keessaa kamtu caala? Doolaarii 10 qarshii 20. Qarshii 20 doolaarii 10. Akkamitti? 60 bir. Doolaarii 10. Akkamitti ture? Digdamaatti 10dha. Doolaariin tokko birrii qarshii 60
Kanaaf qarshiitti gaafa jijjiiramu dhibba ja'a fa'aa ta'a waan ta'eef jechuudha. Bilaakitti. Hundee nama nama gaafa ni du'u siidaa ijaaruuf immoo utuu ni jiru gargaaruutu gaariidha jettee yaadda. Utuu ni jiru gargaaru. Maaliif? Maaliif namni tokko jechuun namni tokko tu du'ee booddee waan barbaadetu gootee fi du'arraa ka'uu hin danda'u. Kanaaf utuu jireenyaan jiru garuu wanta tokko wanta siif hiikaa hin qabne utuu gootee fi isaaf gammachuudha. Garuu erga inni du'ee booddee isaaf boon isaaf gadduuf wanta sana isaaf gochuun hiikaa kan qabu natti fakkaatu hin qabus. Kanaaf utuu ni jiru gargaaruutu gaariidha. Utuu ni jiru gargaaru. Galatoomi. Ati gara fuulduraatti maaltu barbaada? Mul'ata akkamii qabda? Wanta ammarra ta'e wanta baay'een wanta sadii kanan korfadheera. Tokkoffaa muummee ministeeraatu hin ta'e natti tola. Natti tola duwwaa mini wanta geeddaru baay'ee jira. Lammaffaa immoo keemistii ta'uun barbaada. Sadaffaarra immoo astiroomaanii ta'uun barbaada. Astiroomaanii. Amma gaa muummee ministeeraa ta'uu fi saayinsii hawaasaa sooshaal saayinsii jedhamu barachuu qabda. Keemistii ta'uuf immoo naachuraal saayinsii baratta. Karaan isaanii adda addadha. Tokko baay'ee jaallattu garuu hin danda'ama garuu amma akka ammaa kana ta'uu dhiisuu danda'a gaa callistee naachuraalii barattee sooshalii barattee naachuraaliis barachuu hin dandeessa. Lachuu barachuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Garuu tokko irratti fookasii gootee gaariidha. Kamtu keessa kee jira? Ati tokkoffaa immoo aartiis hojjechuu barbaadda. Kennaa aartii qabda miti reenu bira saal tokko dhuftee hojjetta. Isa gara fuulduraatti hojjechuun barbaaddu? Aartiin taalentii koodha yookiin dandeettii koodha. Malee gara fuulduraatti baradheefaa waan akkasii yaadu. Aartistii ta'uu aartii hojjechuun barbaaddu? Amantiniidha naaf jechuun taalentiidha yookiin dandeettii koodha. Fiilmii jechuun garuu gara booddeetti immoo waan barachaa maa aartistii hojjechuu barbaadda? Bukkee bukkeetti. Bukkee bukkeetti. Artistooti bukkee bukkeetti hojjedha. Gaariidha yaada gaariidha. Amma gaaffiin si gaafadhuun qaba. Gaaffii sana yoo deebiste badhaasa jira. Gaaffii sadiidha. Gaafota kana sadii yoo deebiste badhaasa qabda. Mammaaksaadhaan kun harree hin qabdu farda namaa tuffatti jechuun maal jechuudha? Harree hin qabdu farda namaa tuffatti. Kan ofishee tun ilaaliin kan namaa tuffatti. Irra deebii ibsi kana caalaa. Ofiituun qabaatiin kan namaa tuffatti. Ofiituun qabaatiin kan namaa tuffatti. Kana caalaa iyyuu ifuu danda'a garuu mee yaalamayyuu. Ofii waan tokko tun qabaatiin kan namaa. Isa qabu immoo? Isa qabu immoo tuffatti. Argateetti? Shororkeessaa jechuun maal jechuudha? Shororkeessaa. Shororkeessaa. Shororkeessaa jechuun nama tuun hojjetiin kan nama fudhatu. Okay? Yaad. Akkoo haaluu. Haaluu. Shororkeessuu. Haatuu. Jechuun haaluma ganuu. Shororkeessaa biyya kana keessa nama beektu qabda? Shororkeessaa beektu qabda? Kan ittiin jedhamu eenyudha? Si. Parlaa baasa kamina kan shororkeessaa kan godhe. Deebisteetta garuu murteessinaa akka deebisteef hin deebisne. Cororsaa moo keekiitu caalaa faayidaa qaba? Cororsaa moo keekiitu caalaa faayidaa qaba? Cororsaa. Maal faayidaan isaa? Cororsaan pirootinii baay'ee qabateera. Keekii irraan caalaa jedhee yaada. Kanaaf cororsa. Pirootinii jechuun maal jechuudha? Pirootinii jechuun yookaan immoo nyaati pirootinii of keessaa qaban maal fa'i? hanqaaquu waan akkasii. Waan baay'eedha. Fakkeenyaaf hanqaaquu, kaarotii, bishaan siin hanqaaquu, kaarotii waanuma kanaa. Lammaffaa immoo nyaata aadaa Oromoodha.
Cororsaa jechuun nyaata aadaa Oromoodha. Oromoon cororsaadhaan hin beekamne yaada. Keekiin caala. Keekiin caala. Keekiin kan faranjiidha. Faranjii fide. Inni immoo kan Oromoodha. Cororsaan? Cororsaan aadaa Oromoo beeksisadha yaada kan Oromoodhas. Daawwattoota keenyaa sagantaa daa'immanii irratti nama guddaa feeru keenyaaf dhiifama nuu godha. Gaaffii dhumaa tokko na biraa qabda. Biyya kana keessatti amma rakkoo nageenyaatii fi manni namaa gubataa qabeenya baay'eetu mancaa. Fakkeenyaaf mana gubatu kana eenyutu jaallate yaadda? Mana nama jalaa gubatu rakkoo nageenyaatii tu waraanni jiru tu namni wal lolee maal maalidha mana wal irratti gubaa. Mana baay'ee gubataa dha biyya kana keessa. Dhageessee beektu? Biyyi kun waraanni jiru moo waraanaan jirani? Waraanaa jiru mitiira? Manni namaas hin gubatu. So mana gubatu kana eenyutu jaallate yaadda? Mana gubatu kana kan ijaaru namootumatu ijaara jechuun namatu ijaara nama ijaaree sanatu immoo jechuun ammatti situ ijaaree taanaan anaaf si immoo lingallu taanaan si haarsu fedheen sana guba. Haala kanaan natti fakkaata kun immoo jaalala dhabuudha. Kun kan beeksisu jaalala hin qabdan. Namni indoom xiqqoorraa jalqaba. Jechuun wanta xiqqoorraa jalqaban kan waa'ee fooqii kana faadhiisiiti. Ishee xiqqoodhaan namni wal arrabsa taanaan jaalala hin qabu jedhee yaada. Namni jaalala qabu garuu ol arrabsa miti, olii karataa, olii gargaaraa, waa'ee olii haasa'a, waa'ee kana. Tokkummaa dhabuudha jedhee yaada. Tokkummaa dhabuu fi jaalala dhabuudha. Kan kana fidee jedhee yaada. Naa kun immoo biyya diigaa. Mee amma dhalooti kana booddee jiranii rakkinoota amma kana jiran kanaan dura jiran kan waa'ee immoo wal jibbuusa warratti argamaa jette kana dhalooti kana booddee jiru kana hambisuudhaaf maal gochuu qaba? Wanta jaalala waan tokkummaa dhabisa fa'aa kanii kuni ijoollee gara ijoolleetti darba. Jechuun ati mucaa qabda taanaan mucaa kee fi mucaan kee fi mucaa ollaan kee waa'ee sii fi waa'ee ollaa kee fi jedhanii isaanitti jaalallis namatti daddarba jibbinnis namatti daddarba jedhee yaada. Maaliif yoo naan jette tokkoffaa yoo jaalala ati naaf laanne atamitti nama gara biraaf laatta. Yaada jaalala ani tokkummaa sitti agarsiisnee fi jaalala sitti agarsiisnee boreenyutti agarsiisuu hin danda'u jechuudha. So dhaloota kana booddee dhufu jaalala baruu qaba. Jaalalli jiraannaan wanti hundumtu godhamuu hin danda'amu. Tokkummaanis sinuuf jaalalli jiraannaan biriinis tokkummaanis sinuuf. Tole. Ammas gaaffii tokko tun si dabalee natti tola. Amma fakkeenyaaf Oromoo gidduutti ilaalcha garaagaraa jira. Turboon ilaalchi siyaasaa kee akkamate? Ilaalcha siyaasaa akkamii qabda? Siyaasan jaalladhu. Siyaasan jaallattu maali? Siyaasatu biyya diigaa yaada. Jechuun siyaasa jechuun hundumtuu ilaalcha adda addaa qabna. Ilaalcha adda addaa sana immoo tokko goonee jiraachuu hin dandeenya garuu ilaalcha atis kan qabdu anis kan qabu adda adda waan ta'eef kan koduwwaan mul'ataa kan koduwwaan mul'ataa gaadhee natti fakkaatu. Naatu tokko ta'e immoo baay'ee natti toledha yaada. Laal amma gaas ati Prime Minister muummicha ministeeraa ta'uu barbaadda? Siyaasatu hin jaallatin immoo muummicha ministeeraan ta'a? Garuu siyaasa jaallachuu fi waa'ee siyaasaa dubbachuun tokko miti. Maal jechuudha? Jechuun haala namaa irratti tufurattee si jaallachuu fi afaaniin si jaalladhe dhiyaasa'uun tokko miti. Laphee irratti ibsamadha yaada. Indoom namni siyaasa jaallatu biyyi isaa tokko akka taatu barbaada. Jechuun haala akkamiin seetee namni siyaasa jaallatu siyaasa jechuun wanta gara biraa miti. Siyaasa jechuun haala addaa goonee ilaaluu mini siyaasni xiqqoo siyaasni maatii irraa ol jalqaba. Yaada kan koo fudhatama kanarraa jalqaba. Siyaasni wanta addaa godhee yaadu garuu immoo mana keessa keessatti siyaasa akkamii deemsifamu?
jechuun mana keenya keessatti jechuun mana keenyaatu biyya tokko gootee fudhattee muummeen ministeeraa tokko jira. Muummeen ministeeraa abbaatti fakkeeffama. Na muummeen ministeeraa abbaattitu fakkeessite nu immoo akka paarlaamaatti nu fudhadhu jechuudha ijoollee. Na nu ijoollee immoo akka paarlaamaatti fudhadhu. Yaada kan keenya intaa duwwaan jennu. Garuu yaada keenya immoo muummee ministeeraatti dhiyeessina jechuudha. Mana keessatti muummee ministeeraa murteessa moo paarlaamaa murteessa? Paarlaamaa isa murteesseetu muummee ministeeraa bukkee dhaqa. Muummee ministeeraa immoo mirkaneessa yookaan kuffisa. Taataanaan mirkaneessaa taataanaan kuffisa. Siyaasi mana keessan keessa jirutu sadarkaa biyyaatti guddate baay'ee nu fayyada. Daawwattoota keenya sagantaa keenyatti akka bu'aaraa jirtan abdii qabna. Turtiin milkaa wajjin gochaa jiru ammayyuu daqiiqaa muraasaaf itti fufa. Milkaa dhumarratti nama jaallattu yookaan nama galateeffachuu barbaadu dhaamsa wayii daa'imman si dudduuba jiraniif yookaan hiriyoota keetiif dhaamsa qabdu yoo qabaatte carraan laadha. Jalqabatti namoonni ani galateeffachuu barbaadu namoota baay'eedha. Tokkoffaarraa na kabajdanii na waamuu keessanitti sin galateeffachuun barbaada. Akkasuma immoo nama hundumaan galateeffachuu barbaada. Namoota teellee artanis hunda keessaniin galateeffachuu barbaada. Galateeffadhaa akkasumas. Namoota hundumaan galateeffachuu barbaada. Sinis waan na affeertaniif galatoomachuun barbaada. Akkasumas maatii koo akka amma kanaan nagaan amma kanaan guddisanii amma kanaan nagaanii galateeffachuun barbaada. Nagaan amma kanaan guddisanii nagaanii fi milkaa guddistanii amma kanaan keessan baay'ee galatoomaa. Akkasumas garuu hundarra caalaa waaqa koon galateeffachuu barbaada baay'ee galatoomaa. Daa'immaniif dhaamsa qabda sadhuma. Daa'immaniin baay'ee taalentii adda addaa yookiin dandeettii adda addaa kan qabantu jiranna. Maatiin immoo daa'immanni akka dandeettii isaaniitti baasaniitti gargaartanii yaada. Akkasumas maatiin namoota isin beektanii namoota aartii keertanii ijoollootatu gargaartanii yaada. Baay'ee galatoomaa. Milkaadhaaf sadhumaa mileen haala addaa. Akkasumas follow gochuun irraanfatina. Subscribe godhaa. Anaafis. Qaxxalaa. YouTube taakee qabda? Maal irratti hojjechuu barbaadda? Milkaa Addaamuu. Milkaa Addaamuu YouTube Milkaa Addaamuu subscribe godhaa. Maal fa'aa irratti hojjetta? Waa'ee ijoollee irratti hojjechuun barbaada. Subscribe godhina. Waa'ee ijoollee jalqabneerra. Namoota gurguddaa. Mucaa ola deemtuu kana YouTube isee subscribe gochuudhaan deeggaraa dhuguma dubbachuuf mucaa taalentii qabduudha. Nu birattis hojii tokko dhufteen hojjetti. Egaa daawwattoota keenya turtiin milkaa wajjin goone kan ammaa kanatti turedha. Milkaan waan gaaffii gaggaafatamte muraasa waan deebisteef badhaasa siif qaba. Badhaasa kana fakkii ittiin kaastaa barumsa keetti jabaadhu. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya ammaatti qophii keenya hordofuudhaan kan olii wajjin turtan ulfaadhaa kabajamaa. YouTube channel keenya subscribe godhaa. Ijoolleen keessan dhufanii akka hirmaatan warra barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa kana agaa jiru irratti nuuf barreessaa nu bilbilaa karaa teelegiraamis viidiyoo gaggabaabaa nu ergaa ulfaadhaa.